gad jedhee ol jedhee faarfannaa baay'ee ergaa gurguddaa qabu kana dafqee nu dafqisiisee mana kanarree raase mee maal jettume akkamitti eebbistume saba waaqayyoo sin amma immoo kallattumaanii gara raajii uummataa guddataatti isin dabarsa mee hundi keessan bakka jirtanitti ol ka'aa miila tokkoon simadhaa gara waltajjiitti. Salah, mami kita kona wajar tu, dendam nak. Amin. Udah lagi amin. Amin. Amma yeroni taksi keessa turetti argaan ture namoonni baay'een natti bu'aa turaniiru humni tokko na keessaa beera yaa sabaa. Nooraa guddichi nan irraanfadhe. Gageessani yaa sabaa of qabuu hin dandeenyu jedhame yaa sabaa waan kun qabnu namni sun gara lallabaatiin darbin dura dhuga baatii qabdan argaan ture ija kootiin argaan ture namoonni karaatti natti buutanii humna tokko argattanii dafaa caraa tokkittiin isin ilaala. Ila ya sabo waaqayyo ana waaqayyo waan guddaa naa godhe ana waaqayyo waan guddaa naa godhe dhugaa dhagaa kan itti sinitti mun qabu bara baay'ee itti rakkadhee waan itti bara baay'ee itti rakkadhee ni furmaata argadhe dhugaa waaqa amma sini qoosaatti ilaaltu bini rakkina rakkatee argine ma arga ana gaa waaqayyo karaa raajii uummata kana yaadate. Amen. Isa boodega ani hinuma rakkadha bara baay'ee numa rakkadha ofii qabaddume yoo qacarra baatu sinii ta'e bara baay'ee hinuma rakkadha beebii tokko hinuman kutaa takka mata sanaa milkaa'u takka kudhan kutee saddeennaa milkaa'ee lama na jilaa takka 15 kutaa kudhan milkaa'a isee naftee nafti isa booda utuman kutuu bara baay'eetti rakkadhee ragaa keessa bee xoomaan illee natti karadhee mishikii galee irratti karadhee gaafan jedhu immoo ciraamasaa inni durii 8 fa'aan milkaa'u 12 fa'aan milkaa'u immoo tokkumti gunaa milkaa'u ani duraa jimmataa bira dhufini ofumaa soomtanii kana dira Nabeetta. sinin beeku argine Teobi. isa booda gaa hinuma itti rakkachaa ture bara baay'ee itti rakkachaa ture guyyaa tokko kunoo akkasumatti dhagaa tokko irraan ta'a karaa bira dhagaa tokko irraan ta'a akkuma namicha isaa waggaa 98 bishaan bukkee ciisee sanan tuma isaanii dhagaa irra ta'a isa booda dhufanii raajii faaniin akkasuma taaksii keessaa bu'uun arge taaksii keessaa gadi bu'anii raawwatanii gaafa isaan ilaalanii waa boqqii deemachaa kootiif yeroo sun akka waan haatee argeen immoo yeroo sana gaa lafa dhaqee taa'ee manii gaa cannaqamaan jira gaa isa booda ijuma kootti gaafa inni feedhu inuma ifee jakootti utuma dhanii dhaabatanii birrii taaksii kaffalatanii naanii akkatti didee abbaata adhiisi jedheen irra addaatiin achuma kuwaa ta'uu isaan olubboodee mananii nan eeggadhee hin dhufanii akkasumatti miilli isaanii natti bu'ee darbe yeroo suma waasaa na keessa darbe isa booda gaafa inni na keessa darbeedhu akka akkuma milkaa'uun baree isa booda waa keessa kooti kan mana DSTV deeminaan jedhe isa booda waanuma itti abdii koo kutadheerutti achumaan nan dhaqe isa iyyuu xabichi gaa inni kaan sa'aatii 9 keessaa inni kaan 6 keessaa hangariin ta'a oolan ka'a keessa kootiin mana berperamaa isa booda xabichi kee utuma taphatanii daqiiqaa 90 gaan daqiiqaa 90 keenya abdii koo kutadhe daanyaan keessan daqiiqaa 3 dabalu daqiiqaa 3 dabalamu jedhe daqiiqaa dabalu raajibal isa booda daqiiqaa 3 naa dabalanii gaafa isaan dabalanii jedhanii maqaa raajii uummataati jedhe
Gaafa manachi maqaa raajii uummataatiin gaafa jedheeru saakaan tokko dhiitee keessa baasa. Ameen, 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 ameen. Waan argamu beeku bara baay'eetti rakkadhe. Namni rakkina hin argine namaan argu. Bara baay'ee. Isa booda meetingii koo birrii 5,000 nyaadhee keessaa 500 immoo raajii uummataadhaan kennaa waldaa kanatti ittiin guddata. Waa'ee isaanii qoosaatti hin ilaalina. Hojjaa gabaabbatee godhanii hin dheeratan isaan harkatti. Itti fayyadamaa sirriitti ishee warri rifeensi keessan gaggabaabaa warri sinirraa dhufe. Itti fayyadamaa isaanii ani oduu isaanii kanaan dura dhagee dhufee argeen dhufe hojii isaanii. Kanaan isiniin jedhaan itti fayyadamaa ofiin dabarsinaa carraa qaba. Yaa saba Waaqayyo argitaniittu isa isinii dhume yeroo isinii dhume sanattitu isin qaqqaba. Raajiin keenya barana keessa darbee matu kumaara nama nyaachisuu jalqabe isin inni buu? Na dhiba jedhaa kaa? Na dhiba. Isin ni buu qaba waa'een koo baran. Si amma waadaa galtee dhumarratti hafidhaa. Yaa saba Waaqayyoo har'a sagalee Waaqayyoo olee wajjin ilaalla. Bara baay'ee macaafa baanneerra garuu har'a baachuun hin barbaachisu maaliif yoo jenne sammuu keenya keessa jira. Sammuu koo keessa jira jedhame. Faarfataa yeroo dhumarratti si ilaalla. Har'a kan walii wajjin ilaallu hin sodaatin mata duree jedhudha. Solomooni dubartoota 1,000 fi saajjattoota 400 fuudhe. Sodaateeraa garuu hin sodaanne. Kan heerumuu barbaaddan heerumaa. Sodaadhaaf hin taa'inaa. Kan fuudhuu barbaaddan fuudhaa. Ameen. Sodaa? Hin sodaadhaa qaba. Sodaachuun qabdanii Phexrosin ilaaluu dandeenya. Phexrosi yeroo gooftaa Yesuusin qabuu dhufan sanatti hin sodaanne maal godharee itti siqee gurra irraa kute. Gurra diina koo nan kutadha. Gurra diina koo nan kuta jedha. Gurra diina koo kutadhaame. Gurri diina kee cituu qaba. Baalaami sodaanne yeroo harree sanarra taa'e harree yeroo dubbatte sana sodaateera hin sodaanne maal godhe qaaruu ishee rukute. Qaaruu diina koo rukutadhaame. Har'a diina keenya gumnee magallaa. Phexrosi yeroo maaliin ani isiniin jedha yeroo afaan qurxummii keessaa saantima bulchuu dhaqee sodaateera mangaagaa ishee qabee keessaa fuudhee deebi'e. Barana mangaagaa diina kee keessaa saantima ammaarratta. Ameen. Saantima ammaarradha mangaagaa diina koo keessaa dhaame. Saantima ammaarradha magaazina koo keessaa. Ameen. Yaa sabaatti dhufaa jirtu amma. Amantiitti dhufaa jirtu amma. Namoonni jaartiin tokko jirta dugda kee kana gadurda. Miilla kee gadurda funyaan kana si gubaa. Yoo jiraatte dalkee. Qottuu isaa fudhatee eeboo isaa fudhatee asiin na waraana asiin na rukutaa asiin immoo finyoonatti dheena kotota ilma koo garuma naquun dhabe hin taa'u hin ka'u hin deemu akkunoo waldaa ciisee lataatti dhukkubsataan hin jiraatu gabaabaan hin jiraatu ennaanumanii nan dhufe gaakunoo ilma koo kunoola dhaabachuu hin danda'u kunoo na rukutala elaa kunoo na dhaara dugda koo yaa ilma koo kunoo na asiin na dhaa asiin immoo kunoo na waraanaa
Akka kanatti yaa ilma koo ayyaana abbaa koo na abaarsisaa oolee bula. Kunoo raaraa jiru mataa koo. Har'a beeksisa irratti beeksifamaa ture. Ansitti bu'uun gaafatu iyyuuti. Gadi jedhee of ilaalime. Baay'ina kee ilaali. Dubbi kan hin jedhu. Qabee koo kan duubatti kan hin jedhu. Amantii kee turudha. Taayi harmi amantii kee turudha. Yaa sabaa namoota amantii isaanii ruutee fi waan goonu hin qabnu. Amma gaala amantiitti dhufaa jirtus yeroo yerootti keessaa babaatu itti sin deebisuutu nu rakkisa. Bara baay'ee dadhabne. Kana booda magaalaa kana keessa hojjaa koo gabaabbate kan jedhu hin jiru. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu Yerusaalem keessatti dhukkubsataan hin argamu akkuma jedhu namoonni hojjaan keessan